miidhaa harkaan of gammachiisuu yookaan fedhii ofirraa baasuun namatti fidu. Tokkoffaa qaawwa qaama saalaatu cufama. Namni harkaan fedhinnaa humnaan ofirraa baasuu dhukkuba onnee godhachuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti godhata. Ammas dhukkuba hafuurri itti cicituu yookaan hargansuun akka asmiititti itti cicituu godhata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya har'a viidiyoo kana keessatti miidhaa harkaan fedhii yookaan immoo isparmii ofirraa baasuun namatti fidu isin hubachiisaa turtiin keessan wajjin haa ta'u. Tokkoffaa sababa harkaan humnaan fedhii ofirraa baasanii fi namni dhukkuba onnee dhukkubsatuuf yeroo gabaabaa keessatti saaxilama. Sababa fedhiin guutuun qaama keessaa hin baaneef gartee dhukkuba hafuurri itti cicituu godhachuuf akka salphatti godhata. Ammas ho'i qaamaa garmalee akka itti dabalu sababa kanaaf saaxilama. Qaamni isaa guutuun akka dadhabu ta'a. Ijji isaatis baay'inaan arguu dadhaba. Hanqina dhiigaa mudachuufis yeroo gabaabaa keessatti mudata. Dhukkubbii duuyidaatiifis ni saaxilama. Sammuun isaatis dadhabaatii dhufa. Dhukkuba akka saayinasii yookaan haxxifannaanis yeroo gabaabaa keessatti isa qabata. Waan haasa'uu fi dhiisuus wallaala haasofni harkaa walitti makama. Dalagaan inni dalagu hundi harkaa walitti laaqamti. Hirribnis garmalee itti baay'ata. Hirribni jechuudha. Humni qaamaa keessattuu buusan yookaan maqaxxamaan kunniinis garmalee dhukkuba. Afaan isaatis ni ajaa'a. Urki qaama isaatirraa ba'us qaama isaa ni ajeessa. Keessattuu namni gartee fedhinnaa kana humnaan ofirraa baasu bobaan isaa garmalee ajaa'a. Miidhaan isaa hangana yoo jenne kan kanarraa hafe yeroo biraa itti fufnaa waan kana dhiisuus hin danda'an. Ammas suusiin isaa garmalee namatti jabaata. Kanaaf daawwattoota keenya namoonni miidhaa akkanaatiin amma dura mudamtaniitiin turtan yoo jiraattan nu qunnama qorsas ni qabna. Namni waan akkanaatiin cinqamaatiin jirtan qaama keessan miidhameef qorsa bareedaa qabna. Namni waan kana uf barsiisetiin jedhe booda gaafa bultii ijaarate maatii isaatti yoo dabalamu maatii isaatiinis akka salphatti wal dhaba. Wanti kun baay'inaan dhiira qofa irratti osoo hin taane dubartoota irrattis ni mul'ata. Walumaa galatti waan kana irraa fayyuuf nama kan barbaachisu gorsas ni barbaachisa. Kanaaf viidiyoo kana waliif qoodaa hundumti keessanuu waliin gahaa isiniin jennaa. Namoonni gaafii qabdan karaa komantiitiif karaa keessattiin akka nu gaafattan asumaan isinitti dhaamna. Lakkoofsi bilbila keenyaa viidiyoo kanarra isinii kaa'ama. Namoonni miidhaan qaama keessanirra gahee waan kana ofirraa dhaabdan dawaa bareedaa akka qabnu isin hubachiisa. Dawaa kana fudhachuufis nu dubbisuu dandeessu isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.